Enuti. Whose turn is the next now? La fajirtanitti abiddi sin qabata nama lakkoobsan qabna. And fire will catch you wherever you are. La fajirtanitti. Wherever you are. Itin bada jaamummaa duudummaa ta'uun si qabee jiru kamu. That tumor will be disappeared now. Yeah. That sight shall be restored. That hearing shall be restored. Harka mirgaa ol fuudhaa la fajirtani. Lift up your right hand from wherever you are. Humni fayyisuu Yesuus Kiristoos gara keessan akka dhufu ajajeera. I command to the healing power of Jesus locate you. Humna fayyisuu Yesuus gara keessanitti ajajeera. I command to that healing power locate you. Humna fayyisuu Yesuus gara keessanitti ajajeera. I command the healing power of Jesus to locate you. Kaasa harka lammanu. Remain lifting up your two hands. Humna fayyisuu Yesuus Kiristoos. The healing power of Jesus. Rada nama kronda declaria rada nama sa. Humna fayyisuu Yesuus Kiristoos. The healing power of Jesus. Humna fayyisuu Yesuus Kiristoos. The healing power of Jesus. Humna fayyisuu Yesuus Kiristoos. The healing power of Jesus. Humna fayyisuu Yesuus Kiristoos. The healing power of Jesus. Humna fayyisuu Yesuus Kiristoos. The healing power of Jesus. Namni dhukkuba kamiinuu qabu rakkina kamiinuu qabu dhukkuba rakkina barbaade haa ta'u wanta dhukkuba ittan sinirra jiru sana akkuma teessanii jirtanitti harka lamaaf qabadhaa dhaabadhaa lafa jirtanii harka lamaan ol qabaadhuma dhaabadhaa warri dhukkubni sinirra jiru. If you have been suffering Yesuus Kiristoos of different sickness, kai isheen najjoodhaa dhufte coggaarra haaraa be on your feet. you are free kai boleetti liver kai New stomach ani kameera is for you, sister. okay come on. Take a look at her. ani kameera bilisa bayra Era. Demi, you are free. Ani bilisa bahera. Ani bilisa bahera. Ani fayera. Simadda umna fayyisu Yesuus Kiristoos. Say, may you Simadda hajajera. Simadda hajajera. Simadda hajajera. Simadda hajajera. Herre fayyisu Yesuus Kiristoos. 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 Harka bitaa iddoo isin dhukkuburra kaa'aa. put your left hand wherever you have been feeling pain. Harka mirgaa ol fuudhaa. As you lift up your right hand, Waan akka boombii tokkotu dhoowwama kana keessatti qaanqee abiddaatu faca'ee warra kaan naqee arrabarra bu'aa, warra kaan mataarra bu'aa, warra kaan dugdarra bu'aa, warra kaan garaarra bu'aa. Amma la abidda wayituu qabatamaa kana keessatti namni lafa jirutti fayya. Iitiin bada. Seexanoonni hin iyyuu warri qoricha nyaatan balaqqamsiisee keessaa ba'a. Yaa minaaniin kan qoricha laataniif dhugaatii adda addaan kan qoricha laataniif hin ba'a keessaa. Vomit godhee keessaa ba'a. Dhukkuboota seexanaal kan abjuun jireenya qabee kan jiru hundinuu hin ba'a keessaa. Ammaa kaasee ajajeera dhiiga olichaan agartuun kee jaame fayyeera. Be healed. that your sight is restored. Be healed. Faishi. Kalee kee irra hiiti jiru sun That tumor over your kidney, ammaa kaasee baqeera si keessaati. I declare it is uprooted. Long sight, short sight, jakee irra jiru sun be healed. Any form of sight issue. Healed in the name of Jesus Christ. Fayira kila karo kamirrayu. Radana Macronda, declaria Radana Santardia, Radana Setradia Macronda. Long sight, short sight. Karo dio karo fago. Ijake Rakanjuru. Duera si keessa diga oli chatin. I declare it is died out of you. Duera. Died. Duera. It is died. Duera. Died. Duera. Died. Iti marrummaan kee keessa jiru sun ammaa kaasee du'eera si keessaati. The tumor is melted. Gurri kee kan duude ijji kee kan jaame ammaa kaasee afura duudummaa afura jaamummaa si keessaa kaansel godheera dhiiga olichaatiin. That spirit of deafness, Du'eera. blindness is died. Du'eera aangoon si Die. qabee jiru sun. Du'eera aangoon dugda kee qabee jiru sun.
Du'eera kintaarotiin gadi ba'ee jiru sun. Du'eera kintaarotiin gadi ba'ee jiru sun. Du'eera hinqirtiin sirra jiru sun. Du'eera humni nagaa kee qabee jiru sun. Du'eera humni si nyaachaa jiru sun. Du'eera lafee kee irraati. Du'eera seelii kee irraati. Du'eera marrummaan kee keessaa. Du'eera. 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 Humna dhiiga walichaatiin. I declare any form of Hirree sickness fayyisu Yesuus Kiristoos. died out of you. Hirree fayyisu Yesuus Kiristoos. The healing power of Jesus Nan argaa harka gooftaa koo isa bismaarri tume nan argaa. is locating money right Nan now. argaa harka namarra naanna'ee nama qaqqabatu. Rada nama kroonda saatardiyaana nama kroonda. Seetraadiya nama giraandiya lalabooriyaan lalaba kiraanda. Nan argaa harka gooftaa koo. Nan argaa. Oh, obboleessa nan obboleetti haata abbaan kun waan mataa amma miillaatti si qabe sun du'eera si keessaati. Any form of Mataa kee stronghold amma miilla keetti si tuqeera dhiiga olichaan du'eera. holding all over your body, I declare it is Du'eera. died out of you. Du'eera. It is died. Du'eera. Died out of you. Du'eera. I declare it is died. Amma kaasee hin jiru si keessa dhiiga olichaati. Ati mana waaqayyooti malee mana dhukkubaa miti. Ati mana waaqayyooti malee mana seexanaa miti. Kan mana si godhatee sitti gale dhukkuba seexana sitti gale. Afuura seexanni biyya lafaa kanatti baafate. Agartuu kee kan fudhate, gurra kee kan fudhate, kalee kee irra kan jiru, narvii kee irra kan jiru, dugda kee irra kan jiru, sammuu kee irra kan jiru, bara kee irra kan jiru. Du'eera! I declare any form of Du'eera! holding your life, holding your health is Sitta dhagaa. died out of you. Sitta dhagaa. May you cease Argamni waaqayyoo dhagna keetti dhagaamu yeroo kana. all over your Itti house. qilleensa, itti qilleensa, itti qilleensa, itti qilleensa. Blow to them, precious Be spirit. touched. Blow to them. Be touched. Sina Be touched. tukama, Touch. tukama, Touch. tukama. Touch. Sitabu. Touch. In the name Sitabu. of Jesus Christ. Be touched. Sitabu Be harki waaqayyo. touched. Sitabu. Iiti qaama kee keessa jiru sun bishaan ta'eera si keessaati. Oh, seelii kee qabee kan jiru du'eera. Seelii ija kee qabee kan jiru, miila obolaan gaataa kee qabee kan jiru du'eera maqaa Yesuus Kiristoos. Agartuu kee, ilaaltuu kee, dhageettii kee kan qabe sun du'eera. Du'eera, 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 du'eera. Du'eera. Du'eera si keessa afurri seexanaa kun. Aangoon dhukkubaa du'eera. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Radanama Santa. Radanama Santa. Radanama Santa. Radi anana da 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 da. Thank you, Lord Jesus Christ. Be Jesus yagalat. touch, touch, Oh, touch, be Tibui. touch, be Tibui. touch, be touch the name of Jesus Christ. Touch, touch, touch the name of Jesus Christ. Be touch, be Sitabu. touch, Sitabu. touch. Tabu. Renda la barada na 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 bokrando declaria radana ma santardia. Holo bokrando, kranda, kranda, akardina, akardina, radana ma kranda declaria radana ma sa. Duera si che sa di golichati. It is tied out of you. Wow, archigofta ko drirera, archigofta drirera, archigofta drirera. Oh, archimirgaula ka, archimirgaula ka, archibitala fasengumuraka. Remain lifting up your right hand as you put your left hand wherever you have been feeling Warna pain. magargartan keessa gala, warna magargartan keessa gala, keessa gala, keessa gala. Ushers, join the congregation. Ergamaa waaqayyoo gubaa'ee kana keessa fiigaa jira, gargaaraa jira. Radana Behold, the angel of God is moving. Oh, irree fayyisu Yesuus, irree fayyisu Yesuus, irree aangoo seexanaatumu, irree aangoo du'aatumu,
irree aangoo seexanaa rukutu irree aangoo dhukkubaa rukutu irree aangoo du'aa rukutu irree aangoo du'aa rukutu irree gooftaa maccaa irree waaqayyo gooftaa maccaa gubaa'ee kana keessa tajaajera sirra tajaajera mana kee irra tajaajera hojii kee irra tajaajera bara kee irra tajaajera. I command to the power Hallelujah. of the Lord. Locate you. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tokko gaafan jedhu afuura humnaan bakkeetti baaftu ettanii lama gaafan jedhu amma sadiitti afuraffaa irratti abidda baay'eetu bu'a mana keessa hin balaqqamsiisa hin caraasisa dhibeen lafa jiru bada harki mirgaa ola ka'u abidda samiirra 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 tokko Breathe out deep 3 times. lama For the second, sadii the last. Sirra bu'eera sirra bu'eera diklaari arradanama satranda la baradanana barri anda la bababa afurri xibaartu abiddi sirra bu'eera afurota buda'a mataa irratti kan hojjette footoo irratti kan hojjette maqaa irratti kan hojjette aangoon dhukkubaa afurri du'aa afurri rakkinaa sirra bu'eera abiddi sirra bu'eera. Hibai lafa jirtu iddoo jirtu qabamtee dhiiga olichaatiin ergamaan badiisa ergamaan du'a humni qorichaa humni narvi humni asmi humni narvi aangoon du'a aangoon dhukkubaa out 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 cirafirraa yaasas Break any chain be holding healed your life. Fire. be healed Fire. be healed. Fire. He kera kake, he kera millake, he set kera your sammuke, he kera garachake, he kera trenyake. Be healed. And your life Baba starara baba centradiana makronda. Bakan jirtalita kaba kibardi kamirra. is to west and north Bilisa south. ba. Set free Ibe kamirra. from any form of Anko sickness. kamirra. Umna kamirra. Duera kan sikabe duera. Duera narfi ke kesa seli ke kesa. Kari andala bori andala bakranda. Duera umne sikabe. Duera angon sikabe. Duera barakerra. Duera jirenya kerra. Duera sammu ke kesa. Duera jirenya kerra. Duera. I Duera. declare any form Duera. of sickness holding your life Be is healed. right. Fire. Be healed. Fire. Be healed. Fire. Be healed. Fire. Fayyiteetta ammaa kaaftee dhiiga walichaati. You are healed. Injiru si keessa dhiiga walichaati. No pain is in you. Du'eera ergamaan si nyaatu sun. Du'eera humni narvii kee keessa jiru sun. Du'eera humni sammuu kee irra jiru sun. Du'eera. Renda la baradana makranda diklari arradana masantardia. Power of Humna sickness dhiiga walichaati. in your body Humna dhiiga walichaati. is died. Humna dhiiga walichaati. Du'eera. 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 Be healed. Fire. Be healed. Fire. No more of sickness. You are free. You are free. You are free. You are free. Kana Rejoice, boda. rejoice. Iben si kesan jiru ati biliza, biliza, biliza. You are free. Ati bilisa. Eyo kanaman. Who can believe it? You are free. Ati bilisa. Nalal.
Baikesa deebiteetti hin galin. Kaidin. Setan. Eo maganke. Gaddise. Eessaa dhufte? Kaampaasii Wallaggaa. Kaampaasii Wallaggaa. Ergamaan xibaaraa sitti ramadame sirra adda baheera gammadi. Yaa. Out! Baikesa. Nalalias. Look at me. Nalalias. Look at me. Out! Baikesa. Thank you. Eo gooftaatti kan gammadu. Who is glad to say, Lord? Eudhat. Tonkain. Maal isaa qabdi? Ajjeesuma qabeera. Maal isaa qabdi? Lubbuusaa ajjeesu. Lubbuu isaa. Biyyee isaatti qabdi. Shaambuu. Shaambuudha. Nalalas. Wayyoo. Out! Baikesa. Wayyoo. You are free. Bilisa, Bilisa. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. Raasa harkeessan namundinuu. Wave out your two hands. Hallelujah. Praise the Lord. Dhiiga olichaan kana booda fayyaa keessan duwwaa miti. Boojjuun ikoonoomii keessanii deebi'eera. Not only the spoil of your health, Boojjuun mana keessanii deebi'eera. but also the spoil of your life is restored. Boojjuun bara keessanii deebi'eera. The spoil of your life is restored. Irreen gooftaa jabaan natti dhagaamaa jira. Yeroon amma kadhadhu nama baay'eetu fayyee. Warri waan qabatamaa ofirraa dhabdamee harka mirgaa raasaa. If you have Amma confirmed waan qabatamaan ofirraa dhabe warri jettan harka raasaa. your healing from Fiigaas kottaa nama shanirraa dhuga baatii dhaga'uun barbaada. Come out. something tangible on your body, run to the altar and give us your testimonies. Come out. Warra amma fayyitan. Come. Achi dabarsi. Thank you. Wow. Eebbi Abrahaam kana booda mana irratti dhala irratti May Abraham's blessing bara irratti jireenya irratti all over your life, eebbi Abrahaam kana si Abrahaam. akka Yaaqoob blessing, isin Isaac's irratti blessing. ajajeera. Isin irratti ajajeera. Isin irratti ajajeera. I command it Kana booda liqeessaa malee liqeeffatinaa dhiiga olichaatiin to locate you. cabsitanii ba'uun isiniif haa ta'u kana booda. May you receive breakthrough Afuraan, spiritually, nagadaan, business wise, hojiin, career wise. cabsaa baa ajajeera dhiiga olichaan. May you receive the power to break out. Wow. Calluma dheen kadhadha miti. Humni gooftaa waan natti dhaga'ameef. For I am sensing Cabsaa baa ajajeera. power of God Dhiiga olichaatiin. by the power in the blood of the Lamb. Warri fudhattan sin irratti ta'eera. Noorataa. You may be seated. Eewudha tadheen. Wayyoo. Ani. Wayyoo. Budaa. Jireenya ishee dhinaafe. Waynee mana ishee dhinaafe. Inna gubde. Ani immoo nyaachuuf hin ture. Deessee ji'aaf torbeetti fuudhee joorsaan ture. Hospitaalan tursee. Wayyoo. Isheen naqqamtee nageessa waldaa araaraa jette. Hospitaala ciistee torbee tokko. Wayyoo marfee fudhattee dhibee ishee dhibame. Ammas beellamaan haxxee dhibame. Beellamni ishee boor ture ammas. Waldaa araaraa dhaqee fayyinni koo achi jette. Banija kee. Maaliif? Hin danda'u. Na gubdeetti mana isheettiyyuu. Waldaa araaraatti lakkoofsa tokkorra keessee na gubdi. Zayitii waldaa araaraa jettee yeroo hundumaa dibattee na gubdi. Wayyoo. Maaloo. Ani ijoollee isheerraa ajjeesuuf hin ture. Caraan isa dhumaa. Go. Lay him down and release here. Never again. Let him bless the You are free. Natsanish. Kay boleet. Rise up, sister. Kay. Nagaan siif haa ta'u. Na laalin jedhe. Eessaa dhufte? Warra guduruma. Okay, na laali.
Ergamaan hafuura du'aas jireenya kee qabee jiru sirra adda ba'eera. Amen. You are free. Amen. Oh. You are free. Thank you. Okay, Natasha. Tole nama waaqayyo obboleettiin kuni waggaa 20 olii fi laphee kana jala dhukkubsatti hospitaala isheen hin dhaqiin hin jiru garaachi keessa madaa'ee dhumeeratti jedhameera isa dhuma firee afur duwwaa birri 4,000 bitiiti isa dhuma liqimsi carraa kee of ilaalitti jedhameera kana hundumaa dhiisteetu as dhuftee amma utuu asii kadhatamaaru afurri hamaan irraa iyyachitti kuftee erga iyyeerraa ba'ee booddee of qaqqabdee harka dur kan itti buune qaqqabdee hundumaa barbaadde of keessaa dhabdee ani amma bilisa ba'eera jechaa jirti irraa dhageenya. Waggaa 20 Waggaa 20 ol maatiin ortodoksii turanii sabala sannaan hin naqanne jiru. Filadheen gara gooftaatti dhufee ergasiis immoo man dhukkubsadhaa amma immoo bilisa ba'eera waaqayyoof galatu. Waggaa 20 ol. Isaa olee isa dhumaa qoricha firee afur birrii 4,000 bitii liqimsannaan hin dhufe. Amma waa'uun jiru. Waa'uun jiru. Meeqa qaba akka barbaadde? Eda galgala keessaa osiin jira ciisuu danda'uun ture amma garuu waan tokko iyyuu hin jiru. Umtuun jiru. Waan tokko. Waaqa waaqotaaf galata fiduu kan danda'u. Akka fayyiteetta fi bara baraan. Prophet, a miracle happened to this young man. He said, for the last 9 years, I have been suffering from chronic hemorrhoid. 9 years. Yes. Okay. He said, even I was feeling difficulty to trample, contracting me up from down my feet. But now as he was praying for the congregation, he said, I swell out. From that time on, I am free. He came here for testimonies. I sent him to the bathroom. He went and checked it out. Let us listen more of him. Maqaan keenya. Maqaan koo Eliyaas Abdiisaadha. Eessaa dhufte? Geedoo irraan dhufe. Kentaarotiin kun waggaa meeqaafi? Waggaa 9 narra ture dhibeen kuni. Gadi ba'ee ta'a? Yeroo yerootti gadi ba'a. Yeroo ol deebi'u immoo dhaqeen na dhiigaa. Yeroo na dhiigu kan ammoo obboloonni mti koo hunda humna xireeffatanii naani. Yeroo ni dhaqee yeroon hojii hojjedhee jedhu hojii waan tokko hojjedhe jennaani haqee gadi ba'a. Yeroo gadi ba'u kan ammoo iyyuu baay'ee rakkadhaa hojii hojjechuu dadhabee naannoo waggaa 2 kan ta'u hojii dhiisee tan jira amma. Waggaa 2 hojii dhiiftee? Amma maaltu ta'e? Amma yeroon addana taa'u isinii hin fayyitu jennaani gaafa isin asinuu kadhattanii ani idduma sanattan kufee si'an iddoo sanatti kufutti ibidda waan ta'etu na keessa darbe. Si'uma kanaani ani kallattiima sanaan yeroo sana ibiddi waan ta'e na keessa akka darbeeni kan na dhiitee jiru sunis amma hin jiru. Darbee immoo qaama kunoo miila koo kanarraa naannoo kanaa na dhiitaa ture dhaqee yeroo natti ka'u dhaqee na dhiitaa ture. Amma isa gadi ba'ee jiru kentaarotii kee dhattee ilaaltee dhuftee amma? Injiru? Injiru. Dhugaam? Dhugaadha ofirraan nabe. Waaqa waaqotaaf galata fiduu kan danda'u. Waggaa 9 ol firoonni kooyyuu na xireeffatan jedhe. Ilmi waaqayyoo garuu hamma jedhe hamma kee haa fuudhe. Waaqa waaqotaaf galata fiduu kan danda'u. Akka fayyiteetta fi bara baraan. Amen. Na laale. Go. Never again in the name of Jesus Christ. You are free. Tole nama waaqayyo obboleessi kuni torban tokkoo fi sababii ilkaan dhukkubuu fi dhaqee buqqifatee ture. Sababii kanarraan kan ka'ee erga guyyaa gaafa sana afaansaa kun hin banamne bitaatti mirgatti hin jedhu kun hundumti isaa qabamee ture. Yoomii kaasee? Torban har'aa kaasee jechuudha. Afaan isaan banamu. Afaan isaan banamu ture amma reefuudha ilkaasaa xinnoo kan inni baname. Sababii kanarraan kan ka'e jala isheetiin waa kan inni liqimsu jechuudha. Qorichas jala isheetiin. Okay, maqaan keenya. Misgaana. Eessaa dhufte? Bantuurra. Maal taate? Ilkaanti na dhukkubee. Hospitaala dhattee hin baasifattee? Nan baasifadhee. Achiin booda immoo inni ta'ee na dhukkubee achumaan immoo buddeenis akkatti nyaadhuun dhabee ofirras akkatti galagala. Banamuu didee? Banamuu didee. Amma maaltu ta'e? Amma immoo yeesigaa na ofirran galagalu ilkaan koo kunis hin mul'atu amma kana immoo naan ilaalaa ofirras achis naan galagala amma. Akka barbaadde raasi morma kee amma? Bana afaan keessa. You are free forever. Gooftaa gooftotaaf galata fidaa. Thank you. Nalaal. Prophet, a miracle happened to this brother. Mighty name of Jesus Christ. He said, for the last 6 months, I was unable to read without this eyeglass. Okay. He said, I can't read when I approach
the literature to my sight because he has suffering from short sight. Short sight. Yes. Okay. But now as he was praying for the congregation, he said, I felt unusual heavy on my body. From that time on, I could see, and he is here, even with his Bible, to confirm his restoration. Without eyeglass. Yes. Okay. Maqaan keenya. Faqqadeen jedhama. Eessaa dhufte? Dambiloloo irraan dhufe. Aha. Kanaan dura ji'a dura ol ta'eera. Ija koo kan danda'e ifa guddaa yookiin baatiriitti qabsiiseeti kan ilaalu malee danda'e matsaafan dubbisu. Kottu mee cammaa kee baasi. Wow. Kana booddee gaafa isin short size naan jettanii humna guddaa tokko gareetti koorra kana dubbate annan tulfaata. Ati kanatti hin qabne short sight-dha. Short size na ilaalu bakka danda'e ilaalu. Mana sarrii kanaan dubbiftu. Kanaan dubbisa kanaan yoo ta'u. Ammamiif? Ji'a jaalol natti ta'eera. Ji'a ja'a. Wanta guddaa si tulfaate. Tulfaate kana booddee dhaabbadheetanii gaafa raawwatu booddee nan ilaale naa dubbisuutu ka'e kana. Mee amma bani dubbise akka ta'e fayyite ilaala. Yesuus amma garuu gara sana ergee nan naqa. Isin keessaa tokkollee eessa dhaxxaa jedhee ana hin gaafatin. Waan ani kana jedhee keedheef immoo garaan keessan baay'ee gaddeera. Dhuguman isinitti himaa yoon adeeme isiniif wayyaa. Yoon adeemu baadhee inni isiniif dubbatu garaa keessan hin dhufaa. Maaliif rommitaa? Naan sodaadha. Hin sodaatte malee mara. Malee argaa jirtam. Be free. Amen. Bye. Amen. Isa mana sarrii ergaa gachiisee jira lootaatti deebisu waaqa waaqotaaf. Amen. Give God the shout of glory for the restoration, the power in his name. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Amma sodaan baay'ee kan dubbisi amma. Okay. Amma dubbisi xuruutti. Yesuus amma garuu gara sana ergee nan naqa. Isin keessaa tokkollee eessa dhaxxaa jedhee ana hin gaafatu. Bakka hanga amma sodaan afeera mini? Bara. Waaqa waaqotaaf galata fiduu kan danda'u. Wow. Okay. Tole nama waaqayyoo abbaan kuni gara ji'a tokko olii paartii kanatu isaan dhukkuba. Sababii kanarraan kan ka'e paartiin guutummaan kun diilallaa'ee ture. Ergaa torban tokko immoo waa qabuu hin danda'u harki isaanis oliis hin ka'u waas gochuu hin danda'u. Kanarraan kan ka'e baay'eetti rakkatu as amma utuu kadhatamaa jiru waan akka abidda wayitu na gubeena keessa gad darbee achumaan harki koos ol ka'ee waan hundumaa gochuu hin danda'a ammaa jedhanii dubbachaa jiru isaanirraa dhageenya. Ishi. Ani qajeelaa gammachuun jedhamaa mandiir dhufe ergijiya tokkotti paartiin kun akka jirutti gadi na ajjeesee na dhukkubaa harka koo kanaan immoo hiixadhee waa qabuu hin danda'u harki koo kuni waliin qabu akkas amma garuu ituma kadhachaa jirru dhanni koo kun akkama ibiddaan gubee kana dafqisiisu ta'e harka koo olan kaase duraan harka koo kana waliin kaasu. Ergal ka'uu dhiisi ammam. Torban tokko. Amma hoo akka barbaaddan. Amma akkam barbaade olan. Akka barbaaddan. Bara baraan. Thank you. A miracle happened to this sister. She said, for the last 3 days I was on the sick bed because of something grown under my chest cavity. Okay. Now, as she was praying for the congregation during the instant healing, she said, I salivated on the plastic paper. From that time on, that tumor has gone out of me, and I have even showed to my sister to check it, and they are here with testimonies. Let us listen. Maqaan keenyu. Wangeeleen jedhama maqaan. Wangeela eessaa dhufte? Asuma naqamteedhaan dhufe. Maal taate? Laphee kootu jimaata deengaddaa qabee baay'ee mana dhiitee as korratti mul'ata ture. Mul'ata? No, dandee waa tokko lafaa fuudhee ol hin kaasu na argansiisaa baqa baay'ee mana dhukkuba ture. Sanaa booddee mana yaalaa gaafan deemuuf ka'u qorichumatu mana jira oome achii gaafan liqimsee jedhu sidhii sadhamee na dhiisuu didee referaalii bordeemtee ilaalamta yoo sinniisu ta'ee dhiitichi baay'ee rakkoo eestiraa saawundiidhaan. Referaalii bordeemta turte amma maaltu ta'e? Amma immoo dhiitichi kun ofuu isaan irraa badeera hin mul'atu ture inni na argansiisu sinniisee feestaaliitti gaafa sin kadhatanii fuudhee na gororsiisee of na ollaalchisee irratti mucaarkaa fuudhee gaafa akkas jedhuutti na shaachisee sanaa booddee. Ammamtu hin jiru? Waan tokko hin jiru amma nan fayyee utuu waa fidanii nan fayyee. Qaqqabii ilaali. Hin jiru dandee hin deemu kaleessa of coodha kukee dadhabee. Mee olu taale sin laala. Waan tokko hin jiru. Gooftaa sana maikuuf galata fida. Okay. Maqaan kee eenyu? Shumaa Taaffasaan jedhama. Eessaa dhufte? Ganda Jawis Aanaa Bunayyaa Bushee. Maa irraa fayyite? Boqoo koo kanatti akkas lan jallatu. Ammamiif? Bara 2011 kaasee. 2011 kaasee? Eeno.
Amma maaltu ta'e? Naan jedhu akkasumaan jiru. Amma hoo? Amma sila gaafa isin waan akka boombii tokko faradhee namatti facaa gaafa isin jettan humni wayii tokko natti dhagaamee dafqa wayii na keessaa yaa'e. Isa boodan jiru. Sanaa booda akkas gaafa hin jedhu. Aha, meeraas akka barbaad. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Wow.